wanni irraa obsuun namarra jabaatu tacufarra namarra jabaatu zinaa irraa obsuudha. Tana keessatti namni akkaan fakkii nama rabbitti amaneef ta'u Nabi Yusuf nagaa raamanni sarratti haa jiraatu. Akka suuraa Yusuf keessa jirutti seenaan isaa akka Quraana keessa galmeeffamtee jirtutti isaa gabraa, isaa biyya isaa hin jirre, isaa dardaraa, jaartiin itti aanaa mootichaa badiina dalageettee isa yaamtee ani mootichan kaa'inu jee jalaa dide. Rabbii wanni isaa bakka buuseen biyya san keessatti mootii isa godhee nama hundaa ol isa godhee isuma sanuu karaa halaaliin Rabbiin isaaf godhee guyyaa walitti dhufan. Aadaa khayruun mimmaa kunti turiidiin waan ati feete sanirra karaa halaal kanaa walitti dhufuutu irra caalaa jeeni jechuudha. Ummata Muhammadin raayis yeroo ammaan tanaa keessatti akka Nabi Yusufitti fakkii nama rabbitti amaneef ta'u gaafa tokko barattoonni dubartiidhaa rihlaa istikshaafiyyaa jaanii boqonnaa daawwii iddoo seenaa bosona adda addaa keessa deemanii waa'ee seenaa takka takka mukkeen tokko tokko laggeen tokko tokko waa babarreessuudhaaf osoo biyya keessa yaa'anii barattuu takka barattoonni irraanfatanii dhiisanii biraa deeman. Isii laga keessa deemtee waan adda addaa barreessaa jirtu. Eega barattoonni biraa kutan boodaan dirree san keessa dhaabbattee bosona keessa dhaabbattee lallabdee nama sagalee isiidhaa dhaga'u tokko hoggaa dhabde booda ol deemtee gad deemtee naasuurraa bakkarraa deemtuu fi bakkatti deemtu wallaalte. Yoggaa wallaaltee eega lafa fagoo deemte boodaan goojjoo takka ta'ooruu keessa jirtu dhuftee ulaa dhodhooyte. Hoggaa ulaa dhodhooytu namni tokko kadardaraa ka umriin isaa amma 20 rifatee eenyu ati jeen ana barattuudha kana barattoota asinna dhiisee deemee jetteen. Eessa deemteennaan biyya akkanaattiin deema jettee himteef bar biitii ati itti deemtu sun karaa kaabaati ati karaa namammoo deemaa jirtu karaa kibbaati bineensaas si nyaata koofirraa seenii bulii ganama naa karaa dhabbaasee makiinaa si korsiisaa jeen. Mana isaa ol seentee goojjoo isaa ol seentee siree irra rafurraa bu'ee fi siree tana gubbaa ciisi jeen. Mixiyyoo rifattee boochee qaamasii hunda huccuudhaan dhoyfattee ijasii malee siree irra ustee ciifti. Ka'eeti huccuu takka fudhatee isaa fi si gidduutti sitaaraa hidhatee kitaaba tokko qabaa kitaaba san babbanu seene. Gamana hoggaa banee sumaatti mul'atan. Karaa kaan hoggaa banee sumaatti mul'atan. Booda hoggaa irraa if qabuu dadhabe booda shaamaa qabsiisee qubasaa abbo guddoo irraa eegalee if gubuu eegale. Quba tokkos daqiiqaa 5, quba tokkos daqiiqaa 5, quba tokkos daqiiqaa 5. Qubasaa 5 akkasitti halkan guutuu if gubaa bule. Miciyyoon hoggaa duraanii yoomnatti ol baha jettee sodaachuu jirti. Booda hoggaanni isaa ibiddaan if gubu hoggaa agarte namni kun jinniidha walleeni. Anarraan tana lubbumatti yaa'uu dhabuu jetteeti sodaattee bohuu eegalte mas. Osoo boochu inni ni sirrafne isiin sirrafne halkan guutuu akkasii waliin bulanii ganama harabbaasee makiinaa horsiisee biyya galte. Hoggaa biyya galtee warri isaanii ni gaafatan seenaa tana jalarraa kaaftee himteef haadha abbaan isiidhaa dhugoomsuu didan. Guyyaa lama isiinis naasuurraa fayyaa dhabdee eega guyyaa lama turte boodaan abbaan isiidhaa dubbii tana dhugoomfachuudhaaf jecha deemee naannoo namichi sun jiru dhaqee mee nama islaamaa akkatti karaan naan bade bakka kanaattiin deemaa karaan agarsiisii jeetti ol maqe. Hoggaatti ol maqu harkisaa hundi shaashiidhaan hidhaadha qubnisaa hundi shaashiidhaan maraadha. Maal taateennaan intala takkaan bareeddu barattoota irraa halkan lama duraas na bira bultee barattoonni dhiisanii biraa deemanii irraa if qabuu dadhabee halkan quba tokko tokkotti if gubaa bulee fedhiin shayxaanaa quba kiyya kana keessatti haa gubattuu jee quba kiyya 5 if gubaa bulee wallaahi je laalaa ibiddaa tana dhageemturra laalaa isiirraa if qabuu santu irra natti dhageemaa je. Abbaan akkasitti dardarticha kana iimaana isaa amaanaa isaa rabbi sodaachuu isaa ajaa'ibee fuudhee mana isaa galchee intala san nikaa godhee fi qabeenya waan qabuuf kennee fi namni gaa rabbi jecha hoggaa waan takka dhiise waan sunirra caalu rabbiin bakka buusaa fi bakka silaa halkan tokko karaa haraamiin isitti qanani'u umrii isaa karaa halaaliin akkasitti isi qanani'ee jechuudha. Fakkii akka Nabi Yusuf ummata keenya keessatti kanamaaf ta'u seenaa dardarticha kanaati jechuudha. Ammas seenaan tana fakkaattu waa'uuta tanarra nama ajaa'ibsiiftu waa'ee zinaarraa if qabuu keessatti kitaaba Ibn Qayyim al-Jawziidha al-Mawaa'iz wal-Majaalis kajaaniin barreessee nama tokkootu maqaa isaa
إبراهيم المسكي جانين كنياسا أبو بكر جانين نمنخن نما دردرا خكام بريدو خنمني سارك هندي سجالتو ميشا ومسارت فنفتي مقالا خيس ديمي ميشا غرغرا وسوكسم ميشا غرغرو انتلت تك خوس الرايم بتا مالك منتين سيخن نايتي فوتي منس إيدا نايتي وقا إني منسيني خوتو بدين الدلقي يتين ربي صداقو جيه قرسي ناموسا خيط اللي اقدو جيني وهند جيني جلا ديدي علمنا ما طبيعتي الرجالة تمان وهي قرساتي وان دورك بجال hanga duraanii irra hoggaa inni jalaa dide jaalalti isaa baatti baatee na dhagaye jettee yoo badiina dalaguu baatte sitti iyyeetiin akkana mana kiyyana seeree badiina dalaguudhaaf humnaan badiina dalaguudhaaf mana kiyyana seene jeetiin sitti iyyee si qaana isaa jetteen dhaabbatee mataa isaa keessa dubbii oofee hadiisa rasuulaa kan namni torba ka gaaddisa arshii jalatti guyyaa qiyaamaa rabbiin isaanii gaaddiseessu tokko irraa nama intalti takka takkaan bareeddu ta darajaa qabdu hobba diina dalagiyeteeni arrabbiin sodaadha jee jalaa didee hadiisa juusi yaadatee ammas jecha ulamaa injaan rubba shahwatin tuurisu nadaman ilaa aakhiri l'umri fedhiin takka takka ta hanga aakhira umriitti sheenaan isiidhaa namarraan baane ni jirtii jecha juusi yaadatee mala dhawatee akkaataatti isii jalaa bahu hayaaf siifiin hayyamaa mee bakka fincaanii nageessii sagaraa nageessii jeeni sagaraa ol seenee harka isaa irratti sagaraa bee rifeensa isaa irraa qabee ilaa qeensa isaatti dibee haa hoottu jeen amma maraataa ittee ulaa irraa bantee narraa asii deem jettee firraa oofte khee mana isaa galee akka gaaritti firraa dhiqee galgalee hoggaa rafu namni tokko manaa maanitti dhufee waan namni tokkolleen duniyaa tanarratti hin dalagin dalayde rabbiin si haa urgeessu jeeni biraa deemee guyyaa sunirraa qabee an ilaa ammatti amata kudhanii takkaa waan urgaawaatiin if hin xuyne akkanumattiin urgaawaa je maqaansaa Abii Bakrii Miskii jaaniin Ibraahim Miskii jaaniin Ibraahim urgaawaa namni kun rabbii jecha badii sanirraa if qabeeti rabbiin duniyaa tanarratti akka urgaawu isa badhaasee waan inni dhiise sanirra waan caalu isaa bakka buuse jechuudha. seenaan ammas tana fakkaatu ta seenaa nabi Yusuf wajji wal fakkaatu seenaa Ibn Qayyim al-Jawzi kitaaba isaa al-Mawaa'iz wal Majaalis keessatti barreesse nama tokkoon nama gaariidha biyya Misraatti nama tokko khatumtuu dalagu bira ol seeneetiin yaa nama gaarii rabbinaa kadhadhu jeeni je nama gaarii ta'u kiyya maaliin nabii teennaan ibiddi sin gubu sibiila ibidda keessa diimessitee harkuma keetiin ibidda keessaa baaftaa mee du'aayinaa godhii rabbii akkanatti karaamaa tanaan si kabaje sallaali du'aayinaa godhii yennaan boohee bara rakkittiin ibiddina gubuu dide gaaf tokkoon intalti takka ta akkaan bareeddu anaa dukkaana gurguru dukkaana kiyyanna dhuftee ijoolleen na jala beelee na gargaarinaan jettee bareedina siirraa jaalaltina qabdee atis waan hinan fedhu naa guuti anis waan ati feetu siif hin guutaa jennaaniin na biraa deemtee lamadana deebitee naan jettee yoo ati fedhiiti yenaa guutte malee jee jalaa didee sadaffaan deebitee waan ati naan jette san rakkoo itti nageeyse ijoolleen na jala beelaaf dhumu jirti kootu rakkoo san na baasii naan jettee mana geeyse yookaan mana geeyse ijoollee beelaa na jala dhumu jira ijoollee tiyyatti waa geeyseetiin si deebi'a naan jettee baallama naaseen ichiin haftaa jeeni baallama naqee kakachiisee booda hoggaana deebite hoggaana nulaa cufu maaliif ulaa cuftaa jennaan namaan nu arka rabbiin nu arku rabbiin namaaf araarama namni badiirra yoo nama arke namaan araaramu rabbi malee namni namaan araaramu saniifuu jee gizeen nulaa cufadhee bira gattaa'e boochee hollattee imimmaan mallaasiitirraan dhabdhab jennaan horiis fudhattee ni sayyamtee amma maaltu si garagalchee jennaaniin ujiintu waanin takkaan hojjetini annama rabbi sodaatu rabbii jecha na dhiisi rabbii isaa jecha na dhiifte saniifiin baallama siiseena akka duniyaa tanaa fi aakirattis ibiddis hin gubnee naan jette haya jeetiin waanin duraan kenneef sanirrattillee ide'ee fi rabbi sodaaf jecha dhiisee biraa deeme akkasittiin galgala yoggaan galee rafu manaamaan dullattii takka tafaaya mataarra kaattee deemtu ta akkaan bareeddu argee ati eenyu jee gaafannaan ani haadha miciyyoo guyyaa kana ati rabbi sodaaf jecha dhiiftee sani naan jettee isin shanyiitami yennaan nuti shanyii rasuulaati naan jettee jazaa kee rabbi nurraa haa kafalu duniyaa fi aakirattillee ibiddi sin gubuu
نانجت أشرت آية القرآن اللي أدد خسورة هذا إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا آية جوسن اللي أدد سور في رسولا ربي نسن كل سودة فدا سن تهرود فدا آية جوسن اللي أدد أكسب بالما ناسنت نبي راديمت وأرجو الله تعدو علي في الآخرة دنيا رتي جنم وجان قبلالو أكستين آية القرآن اللي أدد آية سورة أحزاب ربي نسن كل سودة فدا سور رسولا آية جول اللي أدد بالما ناسنت دنيا في آخرتس إبدي سنغبني نانجتين براديمتي غنما يوغان غبي أركخي يبدي خيس خايلالو إبدي نغبود الدي وارجو الله تعدو علي في الآخرة آخرت اللي أكيسين نغبنين كجيلا أمبر أكتي إبدي نغبود دي كسمالي وغارو من بران قبو نانجيجي نمني ربي چوغاوان تكديسي ربي واوان سنلج آلو بكبو صافي بدي تنرائف قبيدي ربي دنيا رتك إبدي سنغبني آخرت اللي كي بديسن قبني دنديتي ساتني سابق كبوسيتو أما السينا حديث بخاري مسلم كيس جرتو جرس دين وسو خرايا نوروبني تروبي قد سيني قد سن كيسة تقاقان غارو ببابروري قد رجو في خيسا توكو واني قد سن كيسا ربي نسا باسين انتلا أديرسا تأكان جالتو وياتو قبديتي دلقو داف ايغا إسان بالما ولي سيناني مالك اللي خنيف بودان ربي صدادو همرتيتيا قرا حقاتي ملتنا رانچبسني جنان ربي صداچ ديسه براديمي يا ربي ونسي يچن تلسن كديسو ته ركونو تارخيس جرن رابني ينان غني هنگسات رادوته سن سينا بكم تودا سينا حديث بخاري مسلم كيس جرتي يچو اوبس خيسا مسخ كان رت اوبسو نمر جباتو نمني اوغا اري آرسا سنرتي اوبسه آرسا سلكمسو ربين قرآن الدبدي دكجو والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين ورن دلنسو لكمسو ورن ما ردبرو ربي ورغاري دلغو جالتا جيت ربين قرآن الدبتا حديثة الناس مال جتوجرا وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا ربي ندو قبرتشا فوقا وبليسا في الردبر جبين يملي ندو فيه خني آخرت الناس غلطة إساف كتبو دنيا رتس جبين ربي نسائي داجتو آية برات الناس ربي نكجو ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور نمني أبصيرنا ما دبر أبصنيرنا ما دبر وان الرم مرتني دلغن الرأي حديثة الناس مال جتو جرا من كذب غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة لكي يخيره من الحور شاء نمني آرسا سنسو بافتشو دندو لكمسي ربين قيا قياما والقهي عالما رتي سياميتي ور العين را هنگا فيت مرتدو جان سينان آية خنافي حديث وان كان فسرتو قيا توكو عبد الله بن الزبيري في معاويان بي مديناتي اورو ولتي انتو قبن دليدون معاوية دا اورو عبد الله زبيري را وسنة سيسيتي واحد دور بليسيتي عبد الله زبيري معاوية دا فرقا بالرئيسي يرو معاويان خليفة إسلاماتي بي إسلاما عند بلچو خيستي إني شام تها ورقا بي شامتي بالرئيسي مال جيب بالرئيسي ورقا أبو عبد الله زبيري براديمتو إلمها أتسا دور ترون ما نيات برك ديمتو دلي دوتي نراد أوركتا يون الراد أوركو باتناسي توكو جي ورقا بالرئيسي معاويان المسا خانقفا يزيد ياميتي يا المخيّة عبد الله زبيري ورقا كان جتنو بالرئيسي ورقا سن كيستي أنس الربسي عادتي يلي الربسي سيناتي يلي تريسي مي أكم جتا جي يوغا يزيدي فوديسو يزيد مال جيني ورانا يوغا متان درا مدينة سيرو متان بودا أما شام الراخو معاوية يرو سن كيستي خليفة إسلاماتي شام تا إسلام هنده إساب بلچا ورانا سنتي ارغيته متا سار رامروني اسيت اسفدني ان ديبيسا دبيتنا خنا ملين بيخو وجيد يوغاس معاويان اكجيدي يا المخيه اني نموري نتيو متن فن الرويوي اني همتو دنونجي نتيو غاري جنين الرويوي ربي قران تكجو ولا تستوي الحسنه ولا السيئه ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم غاري دا في همتو ولنكتاو يوغا نمني توكو همتو سد لگے
gaariidhaan galata galchiifi yoggaa gaariin galata galchiteef siifi nama san gidduutti xilaatummaan duraan jirtu dhabamteeti fira wal jaalatu taatanii ayata juukanarra qaree waraqaa naafidi jeeni waraqaa hoggaa Yaziid fideef Muawiyaa maal jee barreesse waraqaa Muawiyaa biraa deemtu jaalalloo ilma jaalalloo ergaa rabbii bira akka deemtu ilma haatisaa zaatun nixaaqayni jaamtu islaaminaa keessa seenaa bareedduu qabdu bira akka deemtu yoggaa waraqaan tiyyatun si geeyse annaa fi ati wal dhabuurra duniyaanu jidduu jirtu san dhabuun naarra wayyaadha wasana ooyiruu tiyyaa fi kee jidduu jiru san kaasi ooyiruu tiyyaas ta'eetitti daadhu dalayduu tiyyaas ta'eetitti daadhu jee waraqaa barreesseefi yoggaa waraqaan itti dhuftu Abdallaa Zubeyri waan jee beeka waraqaa lafaa butee qaree hoggaa irraa dubbisu waraqaan akka isiin jettu yoggaa irraa qaree arge booda boohee hanga imimmaan isaa areeda isaa irraa nadhabjuutti boohee Madiinaa irraa ka'ee Shaamitti Muawiyaa dhaqee adda isaa dhungatee miila isaa dhungatee akka keetii kana rabbiin islaama keessaan dhabamsiisinii jeeni jechuudha. Wanni akkaan namarra jabaatu namni aare tokko aara isaa san liqimsee sawaaba guddaa san mindaa guddaa san rabbi biraa argatuutu akkaan namarra jabaataa jechuudha. Ammas wanni irratti obsuun namarra jabaatu zulmii nama daguu nama hasaduu kanarraa obsuutu kaan namarra jabaata. مالف جنان نما تقوى كجي والظلم من شيم النفوس فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلمه نما ميدون تبيع لبوهن داتي يو نما مي نغرتي تكا ربي صدا دافي تكا سما صدا في يو وما صداتك وملي لبو نساء نما ميدو قباچو دبو دافي متيجي وانا كان الرأوسو نما جباتو نما ميدو رأوسو ديچو خيساهو bittaa fi gurgurtii keessatti nabiin alayhi salaatu wassalaam hadiisa sahih keessatti kije at-tujjaru yuhsharuna yawm al-qiyamati fujjaran illa man ittaqa wa sadaqa wa barra naggaadeen guyyaa qiyamaa munaafiqaa wajjin kaafaman nama rabbi sodaatee haqa dubbatee qixxee dalagee yoo taate malee je hadiisa biraatti mas at-tajiru as-saduqu al-amin yuhsharu yawm al-qiyamah ma'a al-anbiya'i was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin naggaadeen dhugaa dubbatu qabittaa gurgurtaa isaa keessatti amanamaa ta'e guyyaa qiyaamaa ambiyootaa fi shuhadaa'otaa fi warra gaggaarii wajjin kaafamaa jee dubbate jechuudha. Maaliif gurgura keessatti namni yoo jallate munaafiqaa wajjin kaafamee yoo dhugaa dubbatee haqa dalage ambiyootaa fi warra gaggaarii wajjin kaafama heddummina nama daguu fi zulmii fi khiyaanaa gurguraa fi bittaa keessatti argamtuu fi jechuudha. حديث سيئة أنس بن مالك أديس خيستي قياتكو نبينا عليه الصلاة والسلام صحابة وجين صوتا أني يتلي عليكم الآن رجل من أهل الجنة قربا ورى جنتاتو أما أسبو دي ما إيقاد آجي خانا صحابتك تقولو في برما سكس جي إسمار في إفتانيس قيات تيانو سكس جي إسمار في يوغا قيات سجنبي نكسر رقابيف صحابة خيسانمني تقو عبد الله بن عمري خجانين jala deemee ani akkatti namichi kun warra jannataa ta'e irraa baruun qabaa jee jala deemee obboleessa islaamaa jeen abbaa kiyyaa wajjiniin xiqqoo walitti aaree guyyaa sadi hanga inni aara buufatu isa bira dhaquu dhabuu firra godhe si wajjin deemee guyyaa sadiif si wajji jiraadhuu jeen umaa rakkoon qabu kootu na wajji deemi jeen mana wajji galee halkan bira taa'aa bulee kan hin rafin waan inni dalagu laale waan inni irraa arke keessaa halkan yoggaa rafu yoggaa cinaacha kanarraa kaani garagalu yoggaa dammaqe subhaanallah alhamdulillah jee rabbi dubbataa je takka talamada gaarii malee isaa hamtuu juun garree je yoggaa guyyaa sadi bira bulee hanga kana malee waa takka irraa dhabe obboleessa islaamaa jeen awwanni si bira jiruuf nabii guyyaa sadi warra jannataa ta'uu ragaa sii bahe waan atitti warra jannataa taate saniin sirraa bara jeetiin dhufe umaa sirraan agarre waan itti warra jannataa taate naayimii jeen wooman irraa agarte kana malee waa takka illee hin qabu jeen haya gaafirraa jee biraa deeme hoggaannichi garagalee as deebii jee yaame hoggaanni bira deebi'e غير أني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشا ولا أحسد أحدا على خير أعطاه الله إياه وأن ربك يناخني أنما مسلمات كلف قومتي خيستي همتو إسيادو إسدقو وانجان قومتي خيسان كبو قوطا إسادتبو سنكبو تنا ربك يناخني جيد عبد الله بن عمري تنا تنو تدبني ورجنة سيقوتي تنا جيد كسبرا ديمي
wanni akkaan irratti obsuun namarra jabaatu nama hassaduurraa nama daguurraa nama miidhuurraa obsuutu akkaan namarra jabaate jechuudha. ammas akka siiraa a'laamin nubalaa kitaaba jaaniin keessa jirutti Abdallaa ibnu Diinaarii odeessee guyyaa tokko Abdallaa Umarii wajjin gara Makkaa baheetiin laga tokko keessa qubannee laga san keessatti tiisiteen tokko haree tiisu tokko gaara gubbaanuu gabbu'ee Abdallaa Umar ati tiisiteedhaa jeen jeen ree tana takka nuu gurguri jeen ani bar gabra namaati reen tiyyaa miti gurguruu hin danda'u jeen nuu gurguri maallaqa jabeeffadhu yeyyiin nyaate abbaan ji'ii jeen xabiyaa isaatirraa Abdallaa Umar hedduu nama rabbi sodaatu kana fatanee akka namni rabbi sodaatu laaluu qaba. yoggaa inni kana jeen gabrichi maal jee ayna Allah yoon akkas jeen rabbiin eessa jiraa jeen Abdallaa ibn Umar rifateeti ayna Allah rabbiin eessa jira jee jecha isaa kana deddeebisee boohee gabricha san bitee bilisoomsee re'ee san hundaa'uu bitee fi tasaa godhee bira dabree jechuudha. wanni irraa obsuun namarra jabaatu nama miidhuu nama daguu nama hassaduu kanaatu kan namarra jabaate jechuudha. Sheikhul Islaam Ibn Tiimiyaan akki jee maa khalaa jasadun an hasadin qaamni tokkolleen haquudhaa dadhabbii irraa qullaa ta'e hin jiruu je walaakinna almu'mina yukhfiihi walmunaafiqu yubdiihi. mu'minni hisdii isaa taqoma isaa keessa jirtu sanni dhooyfata munaafiqni ni mul'ifata garaagarummaan sanii je jechuudha. wanni akkaan namarra jabaatu hisdii waan jaansan qoma fi keessaa baasutu akkaan namarra jabaataa jechuudha. gariin ulamaa'idhaa akkini jaan waa sadii abbaa dalaga irratti deebitii jaan nama roorrisuu baallama nama diiguu heelaa nama baasuu sadeenuu aayata quraanaa dubbatee faman nakatha fa innamaa yankuthu alaa nafsii namni baallama nama diigee baallama lubbuusaa irratti diigee aayata biraatti immas innamaa baghiyukum alaa anfusikum roorroon nama roorriftan ifumaaf hin roorriftanii walaa yahiiqul makru sayyi'u illaa bi'ahlihi heelaan hamaan abbicha baasetti deebi'aa jee sadeenuu aayata quraanaatti rabbiin dubbate. kanaafuu namni nama roorrisuu irraa yoon obsin heelaa nama baasuu irraa yoon obsin baallama nama diiguu irraa yoon obsin rakkoon sun isumarra deebitii jechuudha. seenaan aayatawwan kana mirkaneessitu nama tokko gaaf tokko raada takka magaalaa geessee raaduma takkitti isan qabaa gurguratee yoggaa inni magaalaa irraa galu hattuun tokko jala galee hoggaa inni mana isaa seenu keessummaa na bulchaadhaa jee ulaatti dhadhee mana ulaa takkittii tana malee hin qabnu takkittii tana anaa fi warra kiyyaa fi ilma kiyya kanaa keessa galaa bakka biraa obboleessa deembulii jeen abbaan manaa roobaan na jira dhaamochinis ni jira rakkoo akkaan na jira waa takka illee isin hin gaafadhu buleetumaan ganama deemaa na bulchaadhaa jeen rabbi jecha. yoggaa inni itti jajjabeessee rabbi jechuu tana heddummeesse haati manaa abbaa Hassan jetteen sababaa keessummicha gaarii kanaan rabbiin hamtuu takka nurraa deebisuun ni mala irraa dhiisee haaseenee buluuyii jetteen. akkasi bulchanii gaa halkan walqixa gahe ka'ee akkaataa maallaqa sanitti fuudhu mala dhawachuudhaaf mucaa xiqqishaa ubbeen irratti deemee fuudhee ala baasee qabbana keessa kaayee ol deebi'e. haati manaa osootuma raftuu mucaa harkaan qaqqabattee hoggaa dhabde way mucaan kiyya isa kute baasan jettee abbaa manaa kaaftee mucaa barbaada waliin kaanii ala gabbahan. yoggaa isaan ala gabbahan manni bishaan dhugeeti irra jige. gandi horiyaa dhufanii hoggaa horiyaa dhufan mana abbaa Hassanii fi haadha Hassaniitu isaan irra jige jaanii hoggaa dhufanuu abbaan Hassan ala jiraa Hassan ala jiraa haati Hassan ala jirti. yaaboo keessummicha gaarii tokko rabbi heddummeessu tokko irra manni jigee mee isa san bakka tanaan rafee barbaadaadhaa jeen bakka sana haadhanii dhaban osoo haadhaniiti bakka abbaan manaa duraan rafe sanitti isaa maallaqa fuudhee fiishaa harka qabatee akkasitti biyyeen irra jiige gidaarri manaa irra jigee ajjeese arganii hattuu ta'uusaa beekan jechuudha. inna fi dhaalika ladhikraa liman kaana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa shahiid. oduu tana keessatti seenaa tana keessatti nama qalbiitti godhee akkaan dhageeffateef gorsa ajaa'ibaa keessa jira. namni heelaa nama baasuu irraa yooniif hin obsin heelaan sun isarra deebi'aa jechuu irratti. ammas seenaan biraa ta heelaa namni nama baase heelaan isumarra deebi'uu irratti namni mala hamaa nama yaade malli isumarra deebi'uu mirkaneessitu. nama tokkootu
nama amala hamaa qabu warra isaatii wajjin haala hamatti jiraata guyyaa tokko aaree warra isaa uleedhaan dhawee ajallitti gahee duute yoggaa isiin duute rifatee saahiba isaa tokko yaammatee akkanattiin ifiifuu warra uleedhaan dha'een harka duute mee mala naa dhayii jedhe malliniin sii dha'u warri isaaniitis sin dhiisan mootummaanis sin dhiiftu rabbiilleen sin dhiisu kanaafuu dubbii tana gariisirraa sablisuudhaaf gurbaa tokko kadardaraa bareedaa laali yaami yoggaa inni mana kee dhufe mana kee kana keessatti ajjeesi gurbaa kana isii bira kaayi isaanii waliin badii dalagu jiruun isaan lachuu ajjeesee jiini yoggaa san rakkoo warra isaanii duraa is nagaya baata qixaanni mootummaallee sirraa affallata tarabbii yoo taate malee tanamaa sirraa xiqqaattii jeen mala dheef saahibni isaa yoggaa saahibni isaa akkasin mala dheef gurbaa dardaraa tokko akkaan bareedu karaa deemu yaamee yaa obboleessi islaamaa mee koosittiin haajamee jee mana isaa naqee yoggaa inni mana ol seene ableedhaan mataarraa muree jaartii isaa cinaa kaaye warri isaanii yoggaa dhageenii horiyaa dhufanuu intalti isaanii isii badii dalagu jirtu ajjeefamte itti fakkaatte gurbaanis bira jira isiinis bira jirti irraa isuma abaaraniiti isuma arrabsanii irraa kaanii galatachaan kana amma qaallichi mala isaa dhee saahibtichi isaa sun deemaa dhufe yoggaa dhufuu malaan ansii dheessan keessatti milkooytee jee gaafate eebar milkaawe aboo ati jazaa kee rabbummaan si haa kafalu silaa ati arraan tana rakkoo tana keessaa na baasuu baattee waan ba'u jee itti gabbee qaceellos simatee mee namicha jeefte san agarsiisi jeeni hoggaatti ol seenuu kunoo namichi du'e ilma isaati kanaaf ulamaan islaamaa akki jaan man hafara hufratan liakiihi waqa'a fiihi namni hoggaa boolla tokko obboleessa isaatii qote boolla sanitti ifiifillee du'uun ni malaa jaan aljazaa'u min jinsi alcamal namni wooma dalageen galata galfama wakamaa tadiinu tudaan wooma akka dalaydeeti galata argatta jaanii seenaa tana ulamaan islaamaa barreessanii jechu aayata sanii fassaranii jechu namni hoggaa heelaa nama baasuurraa hin obsin heelaan sun isuma mataa isaa irratti deebi'aa jechu ammaa seenaan aayata kana fassartu nama tokkootu naggaadee beekamaadha loon biyya Iraaqii fi Iiraan irraa biteeti Suuriyaa fi Lubnaan Masrifaa geessee gurgura biyya sanirraa ammaas uffata biteeti Iraaqii fi Iiraan fidee gurgura namni kun nama muslimaa nama akkaan rabbi sodaatu nama akkaan haqa dalagu ka guyyaa soomanaan oolu halkan ibaadaaf dhaabbachaa bulu horii isaa kana miskiinaaf kennatu ka horiin isaa miskiinaa fi isa biratti wal qixaati nama maasii haqa rabbii gaggeessee haqa ilma namaa keessarra jirullee akkasumatti gaggeessu nama akkaan rabbi sodaatu namni kun guyyaa tokko osoo biyya Iraaq irraa gara biyya Suuriyaa deemuu gaafa lola aalamaa ka duraa san 1917 dura hancabbiin takka buutee horii inni yaasu kana hunda duraa fixxee warri horii sayyaasulleen dheeysee biraa baqatee isaa fi loon 4 qofaatu hafe loowwan 4 isaa kana osoo yaasuu ganda xiqqaa tokko dhufe ganda hoteela bulan hin qabne bakka itti nyaatanillee hin qabne ganda kanatti nama tokko ka islaamaan maqee ulaatti dadhee gandi keessummaa na bulchaadhaa jeen akkasi seenii buli jaaniin yoggaa seenee bulee halkan ta'anii wajjiin haasawanii waa'ee abaarkanaas wajjii haasawanii rakkoo isarra geessee fi rakkoo warra manaa kanarra geesses osoo haasawanii waliin turanii manni isaanii hulaa 2 qabaa haati manaatii fi abbaan manaa hulaataa waliin seenan isaa fi mucaan isaanii tokko ka umriin isaa amata 20 wajjiin hulaataan keessa wajjiin bulan mucaafis firaasha kar tokkoon kaayaniiti keessummichaafis kara tokkoon kaayanii biraa isaan achi dabranii mana isaanii keessa rafan halkan keessa yoggaa halkan wal qixa gee haati manaa abbaa manaa kaaftee namni kun nama maallaqa guddaan deemu nama qabeenya illee qabu amanni baranaa kun namni qabeenya qabuu hubahuun taa'u abaar hammaatee jira hireen laman deebitu namicha kana horii inni deemuun kana harraa fudhannuu jetteen aboo namni kun nama islaamaati nama karaa deemu keessummaa teenya akkamitti horii kanarraa fudhannaa osoo irraa fudhanne jenneewu nuuni hayyamaayii jeen isa ajjeefneeti hallayyaa mana keenyaa gajjiitu tana darbinee akkasitti horii isaa kana fudhannaa jetteen jalaa didee hoggaanni jalaa didee haisaati sharumallee hin beeytu rakkoon waan haraamillee namaa falaalessiti jechuun dhageenye jettee itti jajjabeessitee marraa hedduutti dubbattee shayxaaninis irra gargaaree fi hayyamsiifte maymaa isaa afaan oromootti kijaan namni jaartiin ergite dukkanan sodaatu akkasi abbaan manaa hayyamee ifaa osoo qabsiisin itti as bahanii keessummicha kana qalanii
gama qabanii fuudhanii allayyad darbina jaanii hoggaa gabbaasan qaqalan keessummichaa miti mucaa isaaniiti. Mucaan osoo keessummichaa wajjin firaasha keessummichaa irra taa'ee wajji haasa'uuti rafee hirriiba qunnaan isa hirriiba irraa kaasuurra jee keessummichi firaasha mucaa irra ka'ee rafe. Akkasitti mucaa isaanii qalanii hoggaa qalame mucaa isaanii ta'uu beekan iyyanii isaan lachuu gaggabanii ollaan itti dirmatee ollaan hoggaa itti dirmatan mucaa fuudhanii awwaalanii isaan lamaan hidhaa waliin galan. Aljazaa'u min jinsil amal. Namni heelaa hamtuu nama dalage heelaa hamtuu nama baase galanni heeluma hamtuu akkasiitiin deebi'aa fi seenaa jettu tana ulamaa'in islaamaa akkasitti kitaaba keessatti barreessanii jechuudha. Kanaafuu obboleeyyan keenya akkaan sabriin nama barbaachisa. Mala nama baasuurraa, nama zallamuurraa, nama hassaduurraa, hamtuu nama yaaduurraa kana hundarraa'u namni rabbitti amane obsaatu isa barbaachisaa jechuudha. Warra qaalii rabbii irrattis obsee maasiyaarraas obsee yoo rabbiin isa mokkora san irratti obsu rabbiin waa godhu. وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.